gara sagantaa dhufeetitti utaaluu barbaada jechuudha. Sagantaan har'a qabadhee an dhufe tokkoffaa hayyuu Oromoo qabsaayaa gameessa goota diinaaf firallee firris diinnis maalummaa isaa beeku leenca fakkii namaa goota addunyaan oomishtee qabdu ilma Oromoo Jawaar Muhammad jechuudha. Jawaar Muhammad eenyuuf dhukkubsatee beekuun dursa dirqama Oromoo guutuuti. Jawaar eenyuuf jecha mana hidhaa keessatti dhukkubsatee gantuu fi galtuun warri kaleessallee harree wayyaanee turte, warri kalee wayyaaneef sagaraa eegaa turte, warri kaleessa wayyaaneef haarisa turte, warri kalee wayyaaneen akka harreetitti itti fe'attee olii gadi oofaa turte har'a qabsaayaa taatee qabsaayaa akkanaa darartii beekuun dirqama keenya jechuudha. Dirqama Oromoo guutuuti. Jawaar Muhammad Oromoof dhukkubsate, Oromoof salphate, Oromoof gantuu seenaa ofii hin beekne, gantuu namaaf gabra ta'uu malee akka namaati jiraatu hin beekne harkatti kufee miidhama guddaa irra jira jechuudha. Wanni har'a gantuu gaddeebisee gantuu isa kadhachiise ummata Oromootiif jecha. Jawaar Muhammad har'a nama gaddeebi'ee jara waliin haasaya godhuu miti. Jawaar Muhammad nama gaddeebi'ee jara tana waliin taa'ee haasawutti sadarkaan isaa jara bira kutaadha. Jawaar Muhammad sadarkaa harree waliin taa'ee haasawuu hin qabu. Hayyuu beekamaadha. Hayyuu addunyaan beektu. Akkuma Shimallis Abdiisaa as dura dubbate ana biyya alaallee nan beektu dhugaadha. Gisee gadi beekta namichi kun gowwaa jenna malee dhugaa dubbata. Ana biyya alaallee nan beektu maali mootummoonni maali jedhan kun illee nan beeku dhugaa jedhe. Hin beekan harree maali addunyaan eessa beekti harree. Harreen bakka harree oolti eessa beekan hin beekan. Addunyaan eenyu beekti qeerransa beekti. Addunyaan eenyu beekti leenca beekti. Addunyaan nama agartee hayyummaan addunyaa bira kutee argamaa jiru ka akkanaa kana ofirraa eegdi malee harree maalirraa gooti. Dhugaa keeti agartee Shimallis Abdiisaa kun yeroo gadii dhugaa dubbata. Ani wanni gisee wayita hedduu isan qeequ beekta wayita hedduun arrabsullee ani gowwummaa qaba. Inni amma gowwummaa malee fayyaalummaa qaba uumamatti gowwaadha. Uumamatti wayituma dhalatu gowwaadha jedhan inni gowwaa. Akkanuma gowwummaa qaba malee jibbaa guddaadha namarraa hin qabu inni gowwummaa rabbi uumamatti gowwaa godhee uume. Wanni godhan hin jiru agartee rabbi gowwaa godhee nama uuma. Ka amma akka taa'ee kunoo kuni si galaami addunyaan osoo beekte iyyuu ofitti kaleessitu. Maaliif harree fakkaata? Addunyaan namaayyuu ta'aa isaa namantu addunyaan ammoo si galaami nama ta'uu isaatu namantu addunyaan ofitti kaleessitu nama akkanaa kana. Maaliif biyya balleessa? Beeke namni haqa tokko suujaa qabaatu qaba namni. Amma nama kana nama ta'e moo harreedha moo bineensota biraati? Namichi kun beelladoota bira bineensota biraa keessa ramadamu maaliyyuu addaan hin beektu addunyaan. Taa'ee danda'a rakkoon inni Jawaar irraa yeroo hedduu deebi'ee haasa'uuf maali hoo jenne Jawaar bareedaadha. Rabbi isa bareechise. Wallaahi bareedaadha. Uumaallee rabbi tolchee uume. Bara waa hedduutti hinaafani Jawaarii kan tokkoffaa bareeduma isaatti hinaafan. Gurbaa yoo uffata irraa bareeda. Uffanni isarraa hin bareedne hin jiru. Gurbaan daa'ima. Cululuqaadha. Amma kana beeytaa yoo bira geette yoo uffataa fi akkasittuu ijaa bineensa agartan ijaa fi waan adda addaatiin bineensaan garaagarummaa qabaami kanaa yoo beeyte malee nama ta'uu isaan beektu. Ana akka mataa kiyyaatti nama ta'uu isaan beeku. Bas harraages akkas agartee naannoo bineensota achi qabde malee nama jettee waliin taa'uu hin dandeettu. Wanni inni akkana Jawaariin jibbuuf maali hoo jenne tokkoffaan kaafna. Jawaar as dura affeeramanii nyaata waliin nyaatuuf hin dide Jawaar Muhammad. Hin dide maaliif? Namichi kun dhibee qabaatu danda'a. Dhibee qabaatu danda'a beeki namichi kun dhibee si galaami. Dhibee wayii qabaatu qabaate dhibee wayii qabaatu danda'a ka jedhu Jawaariin dide. Hin qabate taa'ee danda'a xiiqii qabate qofa qabaadhu waliin nyaatu dide waliin taa'ee nyaatu dide
jawaari mataa'ee waliin taa'ee nyaatu agartanii beeytanii indi de jawaar jechuun hin ajaayalle namichi warri amma itti kalaa'ee keessa beeku akka malee ajaaya jedhan xirammaan isaa ufin naman kaleessu jedhan taa'ee danda'ati beeki taa'ee danda'ati akkamitti gurbaan kun taa'ee na waliin nyaatuu dide ka jedhe achirraa xiiqii itti qabate xiiqii sanarra hujirra oolfataa jira akka isaatitti kunillee bakka hin gayuuf takka jedhii naa qabadhu takka jedhii naa qabadhu isa lammataati taa'ee danda'a barreeffamaan waa arrabsuun dhiira naman godhu barreeffamaan waa arrabsuun biyya bulchuun jedhamu isintu jaba isintu nama isintu harraagessa isintu jaldeessa mee biyya bulchaa nu agarsiisa isintu jabaadha mee biyyuma san tasgabbeessaadhe xayyi jawaariin amma jibbitaniimi jawaariin jibbitaniimi jawaariin qeeqaartanii bulchaa'ee isin dhiibne bar biyya mee biyya bulchaare amma maal faayidaan hin jiru beekta faayidaan qabu biyya bulchuu hin dandeettanii bar biyya harraagas jalatti hin bulture harraagas lagiseef hata biyyi gattee bitee nama fokkataa kana jalatti hin bulture biyya hin fokkattanii bar mee rabbii jedhaati gisee galii suujaa keessa dhufu laala isin nama hojii amma ummata akkana babbareedu kana ummata jismimmaan jara akkana babbareedu kana ummata namni akkanuma itti barareetiniin liqimsuuf ta'u kannii yoo hidha guurtanii harraagessi kunniin biyya keessa yaa'u maal wanni akkana fokkinna kana caalu fokkinna hin jira taa'ee danda'an sitti himaa jira jechuudha wallaahi akka malee fokkatta rabbi jedhaati sooshaal miidiyaa irratti as baatanii ofoon taa'ina nama hedduu haqqisaa jira wanni agartee uumaa rabbiillee osoo ta'uu nama fixu tokko nama dhiiga ilma namaatiin taphatu tokko rabbi fokkisaa deema suujaa irraa fuudhaa deema rabbi jismii keessan keessaa dhiiga bareedu fuudhe si galaami rabbi nama waan badduu dalagu tokko fokkisaa deema yooma durillee bareedaa ta'e mee jabaadha reis nama jabaadha ani isinii quudha wallaahi isin jala deema yoo isin biyya san bulchitan odoo namni takkan du'in kaamma giddiin qabdanii na faarsaa jettanii isin faarsan kanaa miti jawaar muhammad amma nam takka na faarsin jenneen jawaar muhammad nam tokko gabbayaati agartee nu faarsaa nuun hin jenne garuu ammoo ni jaalanna namni akkana jaalatu hinaaftan moo dhiifattan ni jaalanna jawaar muhammad si galaami jawaar muhammad akka malee jaalanna si galaami tokkoffaa hayyummaa isaatiif jaalanna lammaffaa hin bareeda gurbaan bareeduma isaa kanaaf jaalanna sadaffaa uffannummaan inni uffatu si galaami kabira wannummaan isarraa fokkatu hin jiru gurbaa kana haasa'u haasarraa bareeda nyaatu nyaatarraa bareeda deemu deemsarraa bareeda kolfu kolfarraa bareeda kolfitu afaan laagaa agartee si galaami meetira 80 keessa achi mattaran odoo agartee afaan kee meetira kana kan taate kiiloomeetira 20 ta'a afaan kee keessa yoo achi mattaran wayita kolfitu namni akkatti kolfu ilmi namaa akka harree yoo taate malee ilmi namaa laalaa mee namicha kana akka inni harree walitti deebi'u maal irra beekta wanni akkana ol jedhee samii keessa afaan banee kolfu harree wayita amma wayita iyyitu afaan samii keessa ol qabdee iyyiti laala fakkeenyi isaa fakkeenya harreeti maaltu beeka harreen dhalchuu dandeetti hin amanamu hin amaninaas wallaahi hin amaninaa jaldees dhalchuu danda'a sun rabbi harka jira jechuun beeynu garuu ammootu ani wanni isiniin jedhaa jiru wanna isin akkana muddamtaniif ni beeka lagannaan jawaar muhammad faatee amma taasifte tun taruhii teessan aakiraa ta'uu dandeetti qabadha lagannaan gaafa dura hayyoonni oromoo lubbuu ofii irra murteessitee dalayte akka daaraa isin goote quba qabna addunyaan agartee lagannaa hayyoonni oromoo taasifte saniif jecha waan xiqqa ardii jala isin dabarsine siyaasaa keessaa muluu baatan amma ammootu maaltu isin hafe taruhii teessanii ta'uu dandeetti kanaaf akkana muddamte lagannaa jedhaa oolta bulchiree biyya mee sigarra hayyaa bulchi biyya nu garsiisi biyya bulchuu hin dandeetta yaa akhi biyya bulchuu hin dandeetta biyyi fokkataan hin bulu biyyi nama bareedaa barbaada biyyi nama agartee walaamoo akkanaa kanan barbaadu walaamoo isin beekta walaamoo si galan ummata qamaacaa akkanaa kanan barbaadu biyyi nama agartee bareedumaan ta'e
adeemsaan ta'e haasayaan ta'e gochaan ta'e addunyaa wal fakkaatu ka addunyaatti ol qixxeessu barbaada. Amma kun fokkataadha. Namni fokkataan gadi si harkisa gara harree, gara jaldeessaa, gara bineensaa. Maaliif addunyaa bira dhiyaatu hin danda'u? Amma tokkoffaa addunyaan maaliif uggurti? Uummanni kun hin fokkata. Amin akkasittuu xiqqoo abiyyiin sun akkasittuu haga tokko. Isin keessaa namnummaan haga tokko ilaa zaata qabu amma isa bicha. As deebi hangaasaa Ahmad Ibrahim rifeensi irra hin jiru. Malaata. Qabatte as deebi Mustafaa Jaarraa nama kijibee jiruutii yarratti ani nama kijibee bara anu ijoolleen maan bilxiginnaatuun jibbiti gurbaasan bara wallaahi ijoolleen bilxiginnaa gurbaasan maali namni akkana kijibu jetti bara maaluma sheetichi akka maaluma maqaa sheekaa balleesse ani beeyta sheekumtiillee nama baaseefan hin beeku ufi gurbaan sheekallee miti beeyta sheekumtiillee isinuma baaseef gurbaan naaliifa jedhee hin beeku maali namni akkana kijibu jetti ijoolleen maan bilxiginnaa kan maan abiyyiin liqimsitee xuqqaalattu maali namni akkana kijibu jetti suni inumaa gartee sharikaan kijibaa isa biraa oomishamoo jette homaa si galan oma takka sharikaan kijibaa achumarraa maddee dhufa yoo jette homaa nama hin gaanfachiisu laala isin guutuun keessa warri bilxiginnaa keessa jiru kun guutuun osoo qoratani hoba isin keessaadha kun harree fakkaata kun jaldeessa fakkaata kun hantuuta fakkaata kun booyyee fakkaata kun karkarroo fakkaata kun agartee wayita agartee dubbatu akka harreeti dubbata kun wayita agartee kolfu akka harreeti kolfa basi walumaa galatti isin amma nasiyaan isinii godhu ruhii teessan of baasa ruhii teessan tana akka harreeti jiraatu ruhii teessan of baasa ruhii teessan of baasa biyya keessaallee baqatuu hin dandeettani ruhii teessan of baasa ruhii teessan ka of baaftaniin atantamaan jaalattanii odoon ta'ii yaa taa'ee danda'a areedoo harraagessa rumicha fahamtami taa'ee danda'a areedoo harraagessa rumicha raqaa isuma jala sheernaa godhaa isin namicha takkuu wasaka waggaa tokkon dhiqatin ka ajammaan xiraa isaa ofin naman kaleessine ummata urgaayaa kana gannuu yaasa ajaan biyya balleessitanii ummata urgaayaa kana gannuu yaasa ni jaalanna ummata akka malee jaalanna isin jibbinee jirra jibbamtanii wama giddii dhuf nun jaalachiiftanii wanni giddii nama of nama jaalachiisan hin danda'amu jaalalli beek jaalalli giddii miti jaalalli fala gooftaati rabbiin nama kenna gurbaa rabbitu onnee kenna keessatti darbee jaaladhaa nuun jedhe jaalanne rabbi nama tokko yoo jaalatu rabbiin alamaa nama tokko yoo jaalatu malaa'ikatti lallaba yaa malaa'ikaati yaa nama akkanaa jaaladhe akka malee bareeda adeemsa isaattu bareeda gocha isaattu bareeda haasaa isaattu haasaa dhiiraati haasaa isaattu haasaa nama tartiiba qabuuti naa jaaladhaa jedhan malaa'ikaalleen gadi lallabanii ummanni ardii irra jirtan ummanni tartiiba qabu ummanni sanyiin keessan harree isin hin dachaane ummanni sanyiin keessan jaldeessaa walitti hin dachaane ummanni sanyiin keessan booyyee walitti hin dachaane ummanni akka namaatitti dubbatu ummanni akka namaatitti nyaatu ummanni akka namaatitti kolfu dubbiin tiyyeessan taa'ee bira ta'a gammaa taa'ee keessan baane beeke ummanni akka namaatitti nyaatu ummanni akka namaatitti kolfu ummanni nama fakkaatu nama akkanaa bifa isaatu tola akkuma bifti isaa bareedde gochi isaa bareeda akkuma gochi isaa bareedu haasofni isaa bareeda akkuma haasofni isaa bareedu wanni guutuun isarraa bareeda rabbiin aalamaallee jaalatee jira nullee jaalannee isiniin geennee jira jaaladhaa jedha malaa'ikan nuun jedha jechuudha eenyuun jedha nuun jedhan kanaaf jaalanne jechuudha waan rabbiin gararra amma gadi amma akkam jedha rabbiin ammoo akka taa'ee danda'a kan laalama gurbaan sun fokkata zaahira isaattu fokkata nyaatu fokkata deemu fokkata uffatu fokkata janaabaa waggaa tokko hin dhiqatu taa'ee danda'ati beeki janaabaa waggaa tokko hin dhiqatu qabadhu wasaka waggaa tokkooti waggaa tokkoffaa kabajata taa'ee danda'a amma guyyaa dhalootaa kabaja jedhee wanni kabajamaa inni wasaka isaa ka waggaa kabaja jechuudha wasa inni waggaa kiyyaan addeebi'e jechaa kabaja malee waggaan dhaloonni waggaa inni kabaja wayiitu hin jiru nama akkasii jibbeeti ummatatti naa lallabaa jibbaa jedhiini jedha rabbi malaa'ikaa isaatiin malaa'ikaalleen kan lallabdi nama akkanaa adeemsa isaattu fokkata suujama isaa kana rabbi fokkisee uume wayituma laaltu si haqqisiisa
haasaa isaatu fakkata nama hin fakkaatu harree fakkaata nama san jibbaa ajeeffadhaa uf jedhaa xireeffadhaa irraa fagaadhaa jedha akkas nuun jedhanii nullee xireeffanne uf jennee irraa fagaanne taa'ee danda'a areetu harraa keessaa fahamte kanaaf ummanni isin jibbee jira namuma tokko namu isin jaalatu mee ifida namuma tokko maali akkana jibbamu rabbi jedhaati maali akkana jibbamu namuma tokko nama agartee kijibdootaa fi ciccittoota shershera akka keessanii yoo taate malee ummata shershera akka keessanii yoo ta'e malee namuma tokko cha nama isin jaalatu mee ifida nama tokko hin jiru faranjiin isin jibbite arabni isin jibbe gurraachi isin jibbe adiin isin jibbe wallahi hatta horiin afaaniin hin dubbanne malee isin jibbee jira horii bar horiin maan kun nama jibbaa bar afaaniin hin dubbatu malee jibbamtanii jirtan jechuudha kanaaf nama ummanni jaalatu nama ummanni qalbii keessaa qabu nama ummanni onnee keessaa qabu baasaa ummataaf bati namni sun eenyuun Jawaar Muhammad jechuudha Jawaar Muhammad jalatta jibbite Jawaar Muhammad jaarsa keessani qabadha haqa feete hidhuu miti waan feete godhi jaarsa kee ta'uu maaliin beeyna biyyi agartee isaan ala bulaan jirtu ne didde biyyi dide ummanni hin taanu jaarsi keessan Jawaar Muhammad jaarsa keessan achii baasaa jaartiin jaarsa hiitee ijoollee bulchuu deemtu maalinni isin amma jaartii Jawaarii bara andugaa isinitti maala beeki isin jaartii Jawaarii ajaja Jawaariin alatti bulchuu hin dandeettan laazim isa jala teettanii ajaja irraa fudhatuun dirqama kuni waan nama aarsuun qabu beeki hin aarinaa Jawaar bira teettanii yaa mucaa bareeda rabbi si bareechise nama tartiiba akka itti haasoftanillee isinitti maal awwala warri tartiiba qabdan waddaadhaa isa bira dhaquu beeki tartiiba barbaachisa waddaadhaa shittoo maallaqa guddaa kuno ajaan keessan isin irraan bahu waan ta'eef ajaan keessan ka waggaa meeqa dhiqati kun isin irraan bahu shittoo waggaa meeqaa waggaa maano shittoo maallaqa guddaa bitadhaa qaama keessan tolcha sa'aatii 3 dhiqadhaa qaama keessan keessattuu taa'ee danda'a xiqqaatu sa'aatii 5 sii kennamuu qaba qaama dhiqatu qabadhuna xiqqaatu sa'aatii 5 dhiqata qaamaatiif sa'aatiin 5 sii kennamuu qaba hin dhiqatta hin geessita ammallee maaliif qaamni waan ajaa barateef beeki xuriin suutaan jismii keessaa baa waan ta'eef sa'a 2 turii ammallee odoo uffatan godhatin itti deebi'an ammallee qaamatti maaliif waggaa tokko hin dhiqanne qaama waggaa tokko hin dhiqatte amma jismiin isaa kun jismii isaatii miti bara xurii kana deemee gurraachate jismii fakkaata laala fuula isaa xurii kana deemee gurraachate jismii isaa ta'e achi booda itti deebita ammallee sa'a 2 hin dhiqatta xiqqaatu saamunaa 30 saamunaa malee hin jiru miree biyya Itoophiyaa sana agartee wanni inni ofin naqanii akka biyyoota adda addaatti dhiqatan kun biyyi hin guddanne waan ta'eef saamunaa agartee Itoophiyaa oomishamu sana agartee isa yoo xiqqaate habbaa 30 ofirratti fitta achi booda baatee uffata godhattee shittoo matarraa ofi cabsitee Jawaariin bira dhayite qaba tartiiba sitti maalaan tartiiba arraba wanni kun arraba feesbuukaati olii utaaluun ijoollee cimilliqiin nama baasu kun amma camlaaqummaan gadi baataniituma akkama xurimaan jawwaala faaltan kun waan nama baasu miti dhoqqee keessan kan nayitan kana dhiiftan jedhe hin dhayita akkam Jawaar jettaan nagaa siin jedha badhatiin bareeddaa jettaan adeemsa akka itti haasuuf sitti maalaan rabbi si bareechise maalumaati garuu maa akkas jaalatan inni jettaan hin gaafatta waan ummanni jaalatu sitti ma inni tokkoffaa maal jedhee akkani sitti mun beekan akkana beekane dhiigatu wal keessa nu jira waan ta'eef sigalaami Jawaartu agartee ana nadaaja isa uumate waan takka rabbi isarraa nan bifane dhiiga kiyya ka isaati ka isaattu kiyya sigalee dhiiga kenna wali jira waan ta'eef waan inni sii deebisu akkanuma beeka sitti maa dhageeffadhu maas siin jedha Jawaar Muhammad yeroo kana abboo haqa dandeenye nu haqa dalaynaa jedhaan siin jedha ummata miinu miskiina miinu hin kijibnu ciccinnu jismii kenna guyyatti marraa 3 ol dhiqanna sigalaami marraa 3 ol dhiqanna tartiiba qabna sigalaami wayta nyaannu akka ilma namaatitti nyaanna akka harreetitti nyaannu wayta kolfinu akka harreetitti kolfinu suuta rabbiinu falyadhaku qaliilan waliyabku kasiiran jazaa'an bimaa kaanu yaksibuun jedhaami xiqqo kolfa afaan baashaaqaa bantanii sabit dhaabattanii hin kolfinaa kuni harrummaadha sigalaami afaan bantanii likkii olitti hin kolfinaa
Isaaba agartee meetira diidama afaan addaan bantanii kolfina suuta kolfaa xiqqeessa wayita kolfitan xiqqoo kolfaa jedhaami rabbu gurbaa akkana sitti hima jechuudha. Ati ammootu hujii isaa kana irraa fudhatuun dirqama jechuudha. Tokkoffaa uummata biratti jaalatamuuf Jawaariin giddiin jaalatuu qabda. Tolaa miti beeki. Jawaariin giddiin jaalatuu qabda. Jawaariin giddiin jaalatuu qabda. Maaliif? Hizdii amma isin keessa jiru kana beeki saamunaan akkasi dhiqattan kun xurii waliin hizdiin isin irraa yaa'a beeki. Jawaariin dirqama jaalatuu qabda jiiddee kan galattee jaalala isaa yaa Rabbi natti gadhiisi jettee amantaa qabdu sanii Rabbi bootte yaa Rabbi jaalala isaa na kenni jettee biyya bulchuuf leeki jaalala Jawaar si barbaachisa awwal. Yeroo qabadhu biyya bulchuudhaaf Jawaar jaalatuu qabda awwala dirqama. Sunnaa miti beeki dirqama waajiba biyya bulchuuf. Abbaa feete ta'i. Abbaan feete kan dhuftu guutuun biyya bulchuuf Jawaar jaalatuun dirqama sirratti. Jaalattee miti beeki. Gitti maan Rabbi si erge maal goota si maal akkam goota yaa Rabbi akkam ta'a jedhaatu maan gittiin jaalatuu qabda biyya bulchuuf Jawaariin jechuudha. Maaliif hin qeebalu namni nama Jawaariin hin jaalanne hin qeebalu namni maaliif hin jaalanne gurbaa akka malee jaalanna akkam ta'uu barbaadan ta'ii gittiin nu keessaa yaasuu barbaadanii Rabbi jaaladhaa nuun jedhe jaalanne akkam godhaa jettan isin Rabbi harriin hin jaalatinaa nuun jedhe saniif isin dhiifne bara rakkoo miti kun akkam jechuudha. Harriin hin jaalatinaa nuun jedhe isin jaalataan jirru. Kana gootanii kana gaafa gootanii achii baaftanii isin ammootu marga bitattanii jechuudha. Marga bitattanii gara marga keessanii galtan jechuudha marga nyaattanii dheeddanii marga harriin waan ta'eef biyya bulchitan kana dhiiftanii gara marga keessanii. Hin dheeddan jechuu deemtanii. Nata hin dheeddan. Rakkoo miti. Biyya eenyu bulcha uummata namni jaalatu kana bulcha jechuudha. Akkatti biyyi tartiiba godhatu Rabbi isin agarsiisa. Biyya har'a akkana isin gaccirtanii ol cirtanii jalaa gubbaan fixxanii matarraa gadi cirtanii qurqureessitanii jettan kun amma biyyi tartiiba deebi'a. Nagaan dalaganna. Nagaan namni waa'ee siyaasaa dhiisee addunyaatti qixxaaya diinagdeedhaan amma gadi nu cirtan gubbaa gad nu cirtan jalaa ol nu cirtan walakkaa nu cirtan maalimi waraabessa hoo ta'e malee namni akka nama ciru jira ilma namaa ta'e. Kanaaf barreeffama amma taa'ee danda'a barreesse kana maaliif akka barreessitanii beeka akka malee muddamtanii jirtan quba qabna golli bilchiginnaa guutuu akkana girgiraa'e naa qaalloo si galaami golli bilchiginnaa guutuun ka akkana girgiraa'e siin jedha maaliif addunyaan amma inuma yaada nu yaadne san yaalatti ani beeke juubee dingisee gadi na aarsaa yoo gowwaan kun na aarsaa yeroo gadi an jechuudha isuma san na hadheessaara yeroo gadi amma gaafa as dura qoqqobbii kaaye tokko atamtamumaan akkuma qoqqobbii kaayeen otoo inni kooftara lolaa habbama diidama suudanii gubba gabbuuse loluun barbaadu beeki habbama diidama suudanii gubba xab wanta kan dubbatu beeki alharbu kudaa jedhanii min nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam lola jechuun siyaasa jechuun wayisa ta'a ini kooftaruma digdama guddaa miti suudanii ma gubba xab kan godheetumaan Abiyyi Ahmad atantamaan waan an jedhe kana hujirra hoon oolchin turaabaa walitti dabalamta barreeffama kanaa bichaa barreessa Abiyyi Ahmad akka achirraa alba'ee zigalaami Eertiraallee dhabu kan Eertiraallee waliin galafatamtiimi akka achirraa alba'ee Chaayinaa gala maaliif saree achi waliin nyaatuuf jechuudha saree achitti waliin nyaatuuf Chaayinaa waliin Ruusiyaa amma sareen hin jirtu sareen nyaatan achitti Abiyyi Ahmad guyyaa san kiiloon buru rabbiin sii kakadhaan guyyaa san si galaami beeki dha'uun hedduu mootummaan Ameerikaa kun kama dha'uun henne kan suudanii mabicha gubbatti helikooftara 20 bichaa kan naqa Abiyyi Ahmad guyyaa san akka achi alba'ee Chaayinaa gala si galaami guyyaa san jechuun guyyaa san achi keessa bulu kana amma maal jedhaa arti uummanni bilisiginnaa maal jedhaa arti beektaa amma maal jedhaa arti Ameerikaa arrabsuun sirrii amma hangaasaa waan jedhaa jiru nagarre Ameerikaa arrabsuun sirrii miti Ameerikaan arrabsinaa muddamsuu guddaa keessatti arrabsitee dhiiftee Ameerikaan dhimma sirraan qabdu
waan gaafa kaan qabdanii gadiin baatan san foggaraa isin Ameerikaa nu jalaa foggortan san wal arguu teenna dhimmi isin Ameerikaa teennarraa qabdan yoo jiraate si galaami gocha gaafa kaan hiriira qabattanii Ameerikaa diqqeessitanii juubeeydanii diqqeessitanii ummanni ganaa Waashingitanitti hiriira guddaa amma dhufaa jiru kana irratti ganaa himuu deema ummanni Ameerikaa nu jalaa diqqaatu eenyullee ittiin dhiifnu Itoophiyaan rakkoo laallo ummanni amma hiriira achi yaatan kun waan biraan haasa'ina Ameerikaan qaama kenna mootummaan juubeeydan abbaa kenna hin jaalanna matarra baanna Itoophiyaan diqqeena isa diqqeessiteef seeraan gaafatamuu qabdi jedhuu qabda dhiisi waa'ee kee inumaayyuu ati amma gaafsan amma Hangaasa Ahmad Ibrahim waan muddaa'e fakkaata gara deemullee hin qabu Hangaasa Ahmad Ibrahim tokkoffaa torbee takka biyya keessa hin taa'u Hangaasa Ahmad Ibrahim gaafa Oromoon aangoo qabattu daqiiqaa 5 biyya san keessa taa'uu hin danda'u hin hidhamu inni si galaami Hangaasa Ahmad Ibrahim hin hidhamu hidhaan isarratti haraama alaa xuulii fannifama kana amanata Mustafaa Jaarraa alaa xuulii fannifama Taayyee Danda'a alaa xuulii fannifama namni isin qabee hidhu yoo jiraate hattuu akka keessaniiti amanaa kan namni qabee isin hidhu yoo jiraate hattuma akka keessaniiti ana isinitti himaa jira beeka hattuu akka keessanii yoo ta'e malee namni qabee isin hidhu hin jiru kan isin fannisu yoo taate malee kana waan beeku na fakkaata Hangaasa Ahmad Ibrahim biyya alaallee deemuu hin danda'u lammiin isaa kanaaf hin jiru akka safaataan gurgurta akka bararuu hin danda'u mire kanaaf muttame warra Ameerikaa kan arrabsu meela shi jedhaa wali dubbiin jajjabaa jedhaa jira beekin beeki yaameet Ameerikaa arrabsinaa jedhan nufi xuu heddanii hagatti waliin liqimsuun tanaa liqimsan dorgu heddanii jedha jalatti jibbite Ameerikaa jechuun Jawaar jechuun Ameerikaa jechuudha Jawaar irraa gadi bu'a Jawaar irra odoo si galaami odoo namaa salaatuun ta'e isin wali qabanii wali hidhanii dhayxanii Jawaariif salaatta hin jiru malee seenaa keessa rabbiif malee hin salaatanii fi malee osoo namaa salaatuun ta'e Jawaarii salaattan takka takkaan si galaami osoo namarraa eegee dhiquun baqqa'e wallaahi guutuun keessan dhayxanii Jawaarirraa eegee dhiitan isatu nama isin godhe isatu harrummaa jalaa isin baase isatu gabrummaa wayyaanin dhiitichoo fi dhabanaasan ija mataa isin yaafte akka feete isin goote si galaami feetu isin xaffaate feetu jaartii teessan irraa isin baaftee jaartii teessan isin bira gudeedde bar seenaa Jawaariin dagatina rabbi jedhatti rabbi bar afmaqa maayyinii faaraa si galaami faaraa donqooroo jedhan sana gartee akkanaattu seenaa namaa dagata malee galata namaa dagata malee namni sammuu qabu galata namaan dagatu maa dagattan galata gurbaa kana bar isin nama wayyaaneen si galaami jaartii teessan biratti akkana isin aboo teessiftee isin bira gudeeddu bar nama naa gudeedi jedhuuni bar isin naa gudeedi ilma akkeessanii naa dhaltu isinii bar isinii Taayyee Danda'aati miti Abiyyi Ahmadii miti namni akka godhaa Abiyyi Ahmadii miti Abiyyi Ahmad amma ijoolleen isaa sun ijoollee isaa ta'uu maaltu beeka guutuun isii Mallas Zeenaawiiti isa lola ergaa Mallas Zeenaawii yoo barbaade isaa sumatti teessisee bira gudeeda bukkeedha ka bukkeen maal agartee bukkeen hinaaffaa beeka dayyuuseedha dayyuusee kanaaf Jawaar Muhammad abshir yaa gameessa namaa yaa hayyuu namaa seenaan kee har'allee jiruu irratti illee argaa jirta seenaan kee wanni ati hin jedhin hin ta'u yaa hin ta'u isi galaami wanni Jawaar Muhammad hattaa Jawaar Muhammad udaan biyya bulchuu qaba yoo jedhe udaanummaan namni udaanummaan kun akkanumatti isa jala buluu qabna inni achi taa'ee yoo jedhe karaa isaa malee wanni takka hin jiru xariiqa biraattu hin jirre maal godhansi wanni godhan xariiqni biraa hin jiru yaa hin jiru xariiqni biraa yaa taayyee kiyya hin jiru xariiqni biraa argitanii jirtanii bar isinillee baramma jarri as baatee miidiyaan agartee nama taasifaa akka yaada yaraa beekte wallaala nama gooti miidiyaan as yaatee haasofti malee karaa Jawaar malee karaan akka hin jirre beekte karaa adda bilisummaa Oromoo waraana oboo karaa marroo malee karaan biraa akka hin jirre beekte si galaami marroo jechuun Jawaari Jawaar jechuun marroo si galaami kaayyoon isaanii tokko adeemsi qabsoo isaanii garagaraayuu ta'u kaayyoon isaanii bilisummaa ummata Oromooti
bilisummaa ummata saba saniiti. Kaayyoon isaanii walgeettiin isaanii kiiloo 4 Finfinneedha. Fahamtaa kan Marroo fi Jawaar jechuun zaseem si galaani zaseem garaagarummaan hin jiru. Jidduu isaanii garaagarummaan takka hin jiru. Isaan tokko si galaani adeemsa qabsoo isaaniitu garaagara malee kaayyoon isaanii bilisummaa ummata isaaniiti. Gowwaan gariin kan hin beekne jira. Si galaani Jawaarii fi Marroon garaagaraa jira. Marroon qawwetti amana. Jawaar ammootu si galaani karaa nagayaatitti amana. Maaliif akka namitu hin barbaadu waan ta'eef. Marroonoo ummanni kun yoo du'e malee aangoo gadi hin dhiisuu beeka. Ummanni agartee ummata sammuu yaaduu miti. Ummata mataan dalaguu miti. Ummata barumsaan agartee bakka san argatee miti. Ummatni kun ummata akka harreetiin yaaduu waan beekuuf jecha ummanni kun yoo muka itti dhiiban malee achi keessaa akka hin baane waan beekuuf ummanni kun sanyii harreetii. Harreen agartee dullaa malee kabajaan jaalattu. Kanaaf jecha qawwee filate Marroon. Garuu hoo qawwee haa filatu malee adeemsi isaa eessa? Si galaani goolamni qabsoo isaa eessa irratti? Finfinne irratti jechuudha. Jawaar Muhammad illee kanuma. Si galaani kaayyoon isaanii tokko jechuudha. Kanaaf maal isin jedhu barbaadeen karaa Marrootii fi karaa Jawaariin alatti ol utaalte gad utaalte sabsabaa walii qabde baadiyyaa keessa deemte afaaniin haasofte jalaan dubbatte akka feete taate karaa Jawaar Muhammad taraare kanaa fi karaa Marroon qabatee deemu karaa ummanni Oromoo kabajamuu qaba jedhu kana. Waan ummanni Oromoo kabajamne ummanni Oromoo kabajamuuf hayyuun isaa kabajamuu qaba. Qabadhu. Nu ammallee kasirraa barbaannu beeke. Gaafa akka iyyannallee amma isin gowwaadha. Gabbaatanii ummanni Oromoo ammarraa ajjeefamuu qabu jedhuu dandeetta. La tokkoffaa ummanni Oromoo kabajaa argatuuf hayyuun isaa kabajaa argatee mana hidhaatii bahuu qaba. Hoogganaan isaa. Gaafa hoogganaan isaa kabaja argate ummanni Oromoo kabajaan mana taa'uu danda'a. Waan hoogganaan isaa kabajaan argatiniif. Waan hoogganaan isaa osoo dhukkubsatu harriin mana hidhaatti dararaa jirtu. Waan hoogganaan isaa osoo mana hidhaa keessatti miidhamu harriin mana keessaa citaa nyaattu. Raqoo jechuun faabulloo. Ummanni isin jala rafee isin duukaa yaa'u hin jiru. Fahamte? Kanaaf Jawaar Muhammad atantamaan achi keessaa baasa. Yaalallee kennaafi ufin salphisina. Ufin salphisina. Ufin salphisina. Salphinnan taane ufin darbina. Qabadha. Si galaami. Jawaar Muhammad faati amma taa'ee danda'a guyyaa 40 miti. Guyyaa takkattiin ol taate nyaata otoo nyaati. Guyyaa takka ati jabaa guyyaa takka oolme. Guyyaa takka na ooltu bar. Foggortee dhiiftee ummanni Oromoo jaalatee jira. Maal goota akka feete foggoriyaati. Akkana cuukkoo maalii madri eessi jedhi haasa yaa barbaade. Kuni mamma rakkoo miti kun. Waan feete haasa'uun kun agartee waan feete alba'uu dandeetta rakkoo miti. Garuu hoo gocha akkasiisan dalaguu dandeetta. Kuni gocha harreen dalayduu miti gocha leenci dalagu malee jechuudha. Fahamte? Gocha leenci qeerransi. Gocha ilmi goota. Gocha ilmi gudeedhaan dhalate. Gocha ilmi tartiibaan abbaa rogaa haadha rogaa irraa dhalate dalagu malee gocha harreen harre irraa baate gocha harreen saree irraa baate gocha sanyiin saree dalayduu miti. Oppotiyoo jechuun sanyii sariiniiti. Oppotiyoo jechuun sanyii hantuutaati. Hattuu. Oppotiyoo jechuun si galaami. Oppotiyoo jechuun miciqaa dhoqqee jechuun ummata dhoqqee irraa miciqamee tolfame yoo jette uumaa rabbii balleessitaafi malee odoo waan namni homa adda addaa irraa tolfamu taate oppotiyoon dhoqqee irraa tolfamte sila oppotiyoon udaan irraa tolfamte jennee itti moggaafna sila akkas jechuuf ammootu haqa rabbii jallifna waan ta'e namni kamuuyyuu oomishni isaa bakka kamiyyuu taanaan bakkuma takkaa dhufa walaakin eeguma dhalate kun saree ta'a kun harree ta'a kun jaldeessa ta'a
kun booyyee ta'a kun karkarroo ta'a kun ammoo qeerransaa fi leenca ta'a jechuudha akka Jawaar Muhammad kan. Yaa Jawaar Muhammad rabbi umrii si haa dheeressu. Yaa gootummaa kee kana yaa hayyummaa kee kana yaa beekumsa kana yaa jaalala ummanni si jaalatu ana jaalalli ummanni akkana si jaalatu kun ani naan galle inumaa jaalala ummanni akkana si jaalatu kanatu si miidhaa jira na fakkaate odoo si jibbine wayyaay yookiin jibbaa kee agartee rabbilee nu buusuu hidhe akkam goona rabbuma jaalala kee nu keessa kaa'e si galaa amma hinaafti beekamu waan akkanaa hoo dhageette badiimaa ana hoo maana jaalatu hidhan amma beektaa taa'ee nu fe'u anuma akkamuuf godha jedha fuula kana eessumaaf godhu jedha fuula beektaa fuula rabbi ni rakaaye kana mee fuuluma kan akka godha fuula kanaaf na jibbani fuulaaf sin jibbine akkasumattuu fokkattee odoo waan gaarii dalayde namni si jibbu hin jiru hin fokkatta waan edda lajju fokkataadha kanaaf biltsiginnaalleen biltsiginnaan jechuudha biltsiginnaan rabbi katmii keessan isin haa tolchu galgala qabrii keessanii isin haa tolchu mee akkasittuu kijiban baay'isina amma wanni kijiban illee jirtu akka duraanii maalii taate suudaniin akkana taate maarree madreeshu sunillee hafee amma beekta kijiba sanillee dhiiftanii jirtan amma ameerikaallee duraan ameerikaan akkana taate amma tokkoyyii ammoo tokkoyyii addisii kana qabbaye kana kanaa dhufeen beekuan juntaa waliin hiriira baanii jiran oromoon hin gowwoomina ana sinitti himaan dhagayeeffadha oromoon hin gowwoomina wallaahi osoo awurooppaa keessa ameerikaa jiraadhe inuma oromoo waliin hiriira hiruma tigree waliin malee maal wanni fidan maal tura maal nu goote tigreen jira rabbi jedhaati tigreen mee amma dhugaa dubbanna tigreen maal nu goote tigreen maaluma nu goote kan ufixa jaraa bara tigreen qeeteen na beeytuun jirti tigreen aanaa kee keessa beeytuun jirti tigreen maal goote tigraayii bara gaafuma hoogganaa turtellee tigreen mallasa biyya bulcha malee namni mallasaa jala bulchu abbaa duulaa fa'a muttaar kadiir fa'a juneeydii saaddoo fa'a bigalaami kanniintu biyya bulchaa ture yeroo sanillee maa kun dhugaa jiru waliin dhugaan jirtu agartee wanni lafa jirti maaliif tigree kana afaanii qaban akkanatti tigreen maan nu godhe keennuma kanaan nu ciraa ture keennuma kana ajaja kennaa halo aywa birrii shaniin argatta boru birrii shanii waan tamboo hayyee qabsaaya akkasiisan qabii ajjeese hayyee rakkoota akkan qabu birrii shaniin guddatteeyyu qaata ajjeese dhaqe ajjeesee bar ajjeefte darbi kaasaree eenyu beekta abbaa duulaatti darbi kaasaree birrii shanii eessannaa kee daree bakkuma takka sii kenna ammallee nama akkanaa ajjeese akkam godha ajjeese ka'e ormichaa darbi haa nyaatu kana barri isin barri jechuun bar isin rabbi jedhaati ani waan na jibsiisu ani wayita isin ayi baatanii juntaa waliin ta'anii jettan kan dhibaa barani isin bar matammaa keessa isinuu juntamaayyuu bar juntamaa bar juntammaa bar humaa maqaa ofii baaftanii illee bar beeyta bar humaa maqaa iyyuu ofii baaftanii aslan taphaan juntammaan baanan sunu bar isinumaayyuu humaa maqaa baafattanii si galaan eessa turtan isin gaafa ummanni oromoo akkasi dhumaa baheesan abba duulaan kun fa'a ka amma ija barbaree kutee bolooqichi agartee garaan wanni borci utaanu keessaa qabbaasee ulfa baatii sagalii fakkaatu kunni ka akka shimallis abdiisaa ka ulfa baatii jaha walakkaa fakkaatu garaan isaa rabbi jedhaati eessaa guutan raqoo kana eessa nyaatan wanni kun amma nyaata midhaanii ta'a rabbi jedha kun raqa harreeti jechuudha wanni akkana garaa nama keessaa gadhiisu raqa harreeti inti eessatti akkana borcii baaftan wayta ilmi namaa qaqallatee akkana dhumnu nu wayta nu qaqallannee akkana dhumnu isin borcimmaan kun eessaa yaa'e haqa namaa qocattan duniyaa namaa fixxan yaa duniyaa namaa lafarraa dhadhooftan raqa nyaattan hantuuta nyaattan adurree nyaattan saree nyaattan kanatu akkana garaa isin keessaa gadhoosi fahamtanii kanatu garaa akkanatti isin keessaa gadhoosi anamma walumaa galatti wanni isin jedhu